fayyaa kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Guullalee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan bunnoo waa beekote isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkana faana turtan kabajaan isin affeera. Waboon zoonii kibbaa Konya Gujii lixaa aanaalee adda addaa keessatti waraana mootummaa du'aa fi madoon adabuun himame. Barreessaan waliigalaa waldaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Teessoo Phexros Abuun Alaazaar Gidiraanuuti har'a keessummeessaa fi argaa jirru nurratti dhaabbachuu qabaa jedhan. Daba mootummaan Itoophiyaa ajajoota waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwate sababeeffachuun mariin araaraa kana booda taasifamu akka hin milkoomnes himamee jira. Aleellaa hidhattoonni Amaaraa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaanatti raawwataniin lubbuun namoota 3 darbuu fi kanneen biroo madaa'uunis beekamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Guullalee Miidiyaa Neetwoork. Waboon zoonii kibbaa Konya Gujii lixaa aanaalee adda addaa keessatti diina du'aa fi madoon adabee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen hedduu waggaa galaafatu kaan immoo madeessuun miidiyaan waraanichaa ifoomsee jira. Konya Gujii lixaa aanaalee adda addaa keessatti loltoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf oliif gadi fiigaa akka turan maddeen bakkicha irraa ifoomsaniiru. Kanumarraa ka'uun loltoonni mootummaa uummata dararaa turan eegdota Oromiyaatiin nyaatamuun isaanis gabaafamaa jira. Kana malees wal waraansa naannoo Adaamii Tulluutti raawwateen loltoonni mootummaa booji'amuu miidiyaaleen waraana bilisummaa Oromootti dhiyaatan ibsanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun zoonii lixaa naannoo Damdollootti loltoonni mootummaa 3 meeshaa isaanii guutuudhaan waraana bilisummaa Oromootti makamuun isaanii beekamee jira. Miseensonni waraana mootummaa 3 mooraa waraanaa Damdolloo irraa sirnicha ganuun gara waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru jedhameera. Loltoonni kun hidhannoo guutuu mootummaan isaanii achiisa waliin obboloota isaanii bira nagaan ga'aniiru jechuun miidiyaan dhaabbatichaa ifoomsee jira. Barreessaan waliigala Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Teessoo Phexros Abuun Alaazaar Gidiraanuuti har'a keessummeessaa jirruu fi argaa jirru nurratti dhaabbachuu qabaa jedhan. Marii koree qindeessituu Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Teessoo Phexros waliin kaleessa taasisan irratti argaa uummataaf dhaamaniin akkas jedhaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffii amantoonni sirna ofiin of bulchuu gaafataa turanii fi jiran akka deeggaru gaafataniiru. Barreessaan waliigala Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Teessoo Phexros marii kaleessa koree qindeessituu waliin taasisaniin ergaa amantootaaf akkasumas mootummaa naannoo Oromiyaa fi dabarsaniiru. Aarsaa fi wareegama baasaa jirtan kan akka salphaatti hin ilaalinaa kan jedhan Abuun Alaazaar dhugaan akka godoo gaara gubbaatti ijaaramteeti warra gatii baasanii bira ga'antu mana godhataa jedhaniiru. Kiristaanonni haqa beektan biyya keessaa fi alaa Sinoodosii Oromiyaa waliin hiriiruun caaseffama manneen kiristaanaa keenya keessatti deemaa jiruu fi qoreewwan ijaaramanii hojjechaa jiran waliin hiriiruun kaayyoo Sinoodosii Oromiyaa galmaan ga'a jechuun ergaa abbummaa isaanii dabarfataniiru. Addatti immoo kiristaanonni Oromiyaa keessaa furmaata waaraaf yeroo dhumaaf sirnaa fi caaseffama warri Sinoodosii Itoophiyaa maqaa sabootaatiin ijaaramanii saboota balaaleffatanii fi waraana labsan jala akka obbaaftan jechuun dhaamanii jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffii ofiin of bulchuu amantootaa deeggaruu yoo dadhabe gocha ta'ee hin beekne amantoota sabaan Oromoo ta'anii fi abboota hidhuu fi girirsuu keessaa akka harka isaa baafatu gaafataniiru. Boorri seera biyya lafaas ta'e kan amantaa keenya akka ofiin of bulchinuuf nuuf ayyamas jedhaniiru. Amantoonni Oromiyaa keessaa qabeenya mana kiristaanaa kamuu xiyyeeffannoon akka eeguu qabanis dhaamanii jiru. Abuun Alaazaar itti dabaluun mootummaan abbootii Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa Teessoo Phexros hundeessan 3 fi miseensota biroo hidhuun yeroo ammaa kana mana hidhaatti dararaa jiras jedhaniiru. Akkasumas kaan immoo hidhuuf adamsaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan himaa jiru. Daba mootummaan Itoophiyaa ajajoota waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwate sababeeffachuun mariin araaraa kana booda taasifamu akka hin milkoomne himame. Gargaarsa biyyoota biroon waraanni Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf mariin araaraa marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti gaggeeffamuun isaanii yaadatama. Marii araaraa marsaa lammaffaatti mootummaan Itoophiyaa daba hojjeteen dambii seera idil addunyaa karaa cabseen badii raawwachuun isaa beekameera. Rakkoon Oromoo xumura akka godhatuuf ajajoonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoo waamicha araaraa isaaniif taasifame kabajuun gara Daar es Salaam deemuuf hoggaa jiranitti loltoonni mootummaa
mootummaa Itoophiyaa xiyyaara fannoo diimaa ajaja waraanichaa jaalmarroo qabatee ture marsuun badii hamaa raawwachuuf akka turan koreen araarichaa mirkaneesseera. Karaa laafinaa fi obsa guddaadhaan Taanzaaniyaa kan qaqqaban ajajoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo erga mariin araaraa gufates dhaabbileen gargaarsaa fi fannoo diimaan ajajoota kana gara biyyaatti akka hin deebifneef dhorkuun mirkanaa'ee jira. Karaa dambii imaammata idil addunyaa cabseen mootummaan Itoophiyaa waliigaltee dhaabbata fannoo diimaa fi waayillan isaa waliin taasise cabsuun ajajoota kanneen akka bakka fuudhanitti hin deebifne dhorkeera jedheera. Ajajoonni kunneenis jabinaa fi cichoomina qabsoo Oromoof qabaniin tooftaa mataa isaaniitiin gara biyyaa deebuun isaanii beekamee jira. Kanumarraa ka'uun kana booda mariin araaraa mootummaa Itoophiyaa waliin godhamu akka hin milkoofne qaamoleen badii mootummaa kana ijaan argan himaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa garee maafiyaa ta'uu isaatiin dambiiwwan seera biyya keessaa fi idil addunyaa waan hin kabajneef marii araaraa daba makatee abdachuurra qabsoo walabummaa Oromoof taasifamaa jiru utubuun fala filannoo hin qabneedhas jedhamee jira. Haleellaa hidhattoonni Amaaraa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa ayyaanatti raawwataniin hanga yoonaa lubbuun namoota 3 darbuu fi kanneen biroo madaa'uunis beekamee jira. Haleellaa guyyaa dheengaddaa qaqqabeef qondaalee aanichaa fi namni haleellaa sanaan madaa'e hidhattoota faannoo himataniiru. Qondaalee aanichaa hidhattoonni kun walitti bu'iinsa saba Oromoo fi Amaaraa gidduutti uumuuf kan raawwatanis jedhaniiru. Namni haleellaa kanarraa lubbuun hafee fi madaa'e akka jedhetti konkolaataarraa otoo bu'anii baqatanii rasaasaan rukutamanii battaluma sana du'aniirus jedhee jira. Namni haleellaa kanarraa lubbuun hafuun odeeffannoo kenne Geetuu Jirraa jedhamu. Hidhattoonni kun jalqaba konkolaataa imaltoota deddeebisu eeganii akka dhaabbatu ajajaniirus jedheera. Imaltoonni keessa turanis nu ajjeesuu hin dhaabin jechuun konkolaachisaa hoggaa kadhatan hidhattoonnis gommaa konkolaatichaa rasaasaan rukutuu himee jira. Konkolaachisan erga dhaabee boodas hidhattoonni sun namootatti dhukaasuu eegalanis jedheera. Gommaan konkolaataa rukutamuu isaa hordofee imaltoonni keessaa ba'anii baqachuu eegallaan namoota baqatan 3 rasaasaan rukutanii battaluma sana du'an jechuun namni du'arraaf Geetuun himee jira. Geetuun hoggaa dhukaasi banamu konkolaataa keessatti harkisaa rukutamuu himuun hidhattoonni sunis uffata siivilii akka uffatan ibsee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa waa'ee haleellaa faannoo Amaaraa kan hanga ammaatti wanta jedhe hin qabu. Ayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Niitoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Niitoorkii subscribe share like godhaa isin jenna. Wanta nu daawwattaniif galatooma.